Israeli air Israa'elii fi Ameerikaan Iraan irratti haleellaa banuun dhoohinsi Teheraan keessatti dhagahame. Israa'el Iraan irratti haleellaa dursitee jalqabuun Ameerikaanis gara waraanatti galteetti. Dhoohinsi magaalaa guddoo biyyattii Teheraan fi magaalota biroo keessatti mudateera. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis haleellaan kun doorsisa Israa'el irratti raawwatamu maqsuuf kan yaadame ta'uu ibsuun sochii ittisaa akka ta'e ibseera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp akka jedhanitti Ameerikaan Iraan keessatti hojii lolaa gurguddaa eegaltee jirti. Ergaa viidiyoodhaan dabarsaniin kaayyoon isaa mootummaa Iraan kan doorsisa hatattamaa dhaabuun uummata Ameerikaa eeguuf akka ta'e dubbataniiru. Akka Rooyiters gabaasetti hojiin Ameerikaa kun guyyoota hedduuf kan turu ta'a. Maddi tokko Rooyitersiif akka himetti hoogganaan olaanaa Iraan Ayatollah Ali Khamenei Teheraan keessa akka hin jirreef gara bakka nageenya qabuutti geeffamaniiru jedheera. Miidiyaaleen mootummaa Iraan pirezidaantiin biyyattii Masuud Pezeshkian nagaa ta'uu ibsaniiru. Waraanni Israa'el misaayila Iraan irraa furguufamu adda baasuun akeekkachiisa guutuu akka kennu himeera. Raayyaan ittisaa biyyattii sirna ittisa misaayilotaa akka adda kutuuf hojjechaa jiraachuu ibseera. Qondaalli Iraan tokko Teheraan deebii cimaa qopheessaa akka jirtu ibseera. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odeeffannoowwan kana jala deemnee sa'aatiin kan isiniin geenyu ta'a.